Macaafaa ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee isa jiru nan dubbisaa ariifadhee jechuudha. Ani Simi'oon Phexros Yesuus Kiristoosiif hojjetaa ergamaas ta'ee warra karaa qajeelinaa Waaqayyo keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos amantii gati jabeessa isuma nuyi arganne sana argattaniif caafuu kooti. Waaqayyoon gooftaa keenya Yesuusinis beekuu bira ga'uu keessaniin ayyaanni fi nagaan isiniif baay'atu. Nuyi Waaqayyoo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame. Beekuu bira ga'uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyatti nu geessuuf namoota Waaqayyoo nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. Kennaa kanaan isin badiisa isa sababii kajeellaa foonitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii dhagna hafuuraa isa kan Waaqayyootti hirmaattu akka taataniif abdii gati jabeeyyinii fi gurguddoon nuuf kennamaniiru. Ammas dhama'uu hundumaan dhamaa. Amantii qabdan gaarummaan agarsiisaa. Gaarummaa keessan beekumsa agarsiisaa. Itti dabaltanii immoo beekumsa keessan of qabuu keessan obsaan danda'uu keessan nama Waaqayyoo ta'uu keessan agarsiisaa. Nama Waaqayyoo ta'uu keessan obboloota jaallachuu keessan nama hundumaa jaallachuu agarsiisaa. Wanti kun hundinuu isin irraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin beekutti warra dhimma baasan warra ija godhatan isin taatu. Namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa butee hin ilaalle jaamadhas. Inni cubbuu isaa isa duriitti qulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimma. Kana yoo gootan matumaan kuftan. Akkasitti mootummaa gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara baraa sanatti galuun isiniif in kennama. Kanaafis utuma isin wanta kana hundumaa beektanii dhugaa isin bira jiru sanattis utuma jabaattanii ani waa'ee kanaa yeroo hundumaa isin yaadachiisuuf nan jedha. Dhagna koo isa akka godoo kana keessaa amma nani jirutti yaadachiisee isin dammaqsuun koo qajeeladha jedhee fudhadheera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka natti agarsiisetti dhagni koo inni akka godoo kun dafee buqqifamuuf akka jiru ani beeka. Ergaa ani godaanee booddee immoo wanta kana yeroo hundumaa akka isin yaadachuu dandeessan gochuudhaaf nan dhamaa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Itti fuftanii dubbisuu dandeessu hanga lakkoofsa 15 dubbise. Egaa ergaa hafuurri Waaqayyoo keessa koo kaa'ee lakkoofsa 10 irraa isa jirudha. Caalchisanii dhimmuu waan jedhu irratti dubbadha. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanitti jabaachuudhaaf caalchisaa dhimmaa jedha. Caalchisanii dhimmuu. Egaa ergaa Phexros kana keessatti Phexros bartuu gooftaa Yesuus ture. Nama jireenya mataa isaa geggeeffatu qabduu qurxummii ture. Gooftaan gara lagaa dhaqee bartuu kana achi waamee nama kan walitti qabduu naa taata jedhee gooftaan isatti dubbate. Egaa ergaa gurguddaa lama nama barreesseedha. Keessumaa ergaan isaa kun warra bakkeerra jiran odoo hin taane warra amananii Yesuus Kiristoos duukaa bu'an rakkina garaa garaa keessa garuu warra jiraniif ergaa kana caafe. Ergaa isaa isa duraa keessatti waan baay'eedhaan isaan jajjabeessaa ture. Rakkinni akka jiru keessumaa immoo amantii isaanitti cimanii akka dhaabatan waan hafuurri Waaqayyoo keessa isaa kaa'ee caafe jechuudha. Dhaloota Kiristoosiin booda bara 64 jedhanii beektonni yookiin teoloojistoon warri seenaa macaafa qulqulluu qo'atan akka kanatti kaa'anii jiru. Kanaaf egaa ergaa isaa isa lammaffaa kana keessatti boqonnaa 3 qaba. Boqonnaa 3 kana keessatti irama macaafa kana iddoo 3tti ilaala. Laba ka'a. Tokko waa'ee Yesuus ammam akka beekan. Beekumsa waa'ee Yesuus qabu. Amantoonni waa'ee Yesuus beekuu qabu. Kanaaf waa'ee beekumsa Kiristoos boqonnaa 1 kana keessatti in argina. Waa'ee firdii raajota sobduu fi barsiisota sobduu irratti immoo maal akka dhufu boqonnaa 2 keessatti yeroo barsiisu argina. Barsiisonni sobduu yookiin raajonni sobduun amalli isaaniif tajaajilli isaanii maal akka ta'e ergaa Phexros lammaffaa boqonnaadhuma
lammaffaa kana keessatti argattu jechuudha. Inni sadaffaan garuu waa'ee guyyaa dhufaatii gooftaa keessumaa kiristaanonni akkamitti akka qophaa'anii guyyaa dhufaatii gooftaa eeggatan hin barsiisa boqonnaa sadaffaa keessatti. Kanaaf jireenya kiristaanotaa maal akka ta'uu qabu barsiisa. Egaan immoo hafuurri Waaqayyo waan na laate boqonnaa tokko kana keessatti xiyyeeffadhee hafuurri Waaqayyo waan na barsiise isinii qooda. Kanaaf waa'ee caalchisanii dhimmu kiristaanni jireenya isaa amantii isaa keessatti caalchisee hin dhimmu taanaan kisaaraa guddaadhaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Kanaaf gooftaan amantoonni amantii kanaaf gatii gurguddaa kaffalaniiru. Maaliif jireenya of keessaa qaba waan ta'eef itti gorra'amaniiru, itti beela'aniiru, itti doorsifamaniiru, itti qullaa ta'aniiru. Utuu hattuun jedhanii hattuudha jedhamaniiru. Boolla bineensaa keessatti hidhamaniiru, itti fannifamaniiru. Kanaaf amantii isaaniitiif gatii gurguddaa, waamicha isaaniitiif gatii gurguddaa kaffalanii darbaniiru. Abbootiin macaafa qulqulluu irra jiran kan macaafa qulqulluu irratti hin barroofne biyya keenya kan jiran biyyoota gurguddaa biyyoota alaa kan jiran waa'ee amantii isaanii kanaaf caalchisanii dhimmuurraa kan ka'e biyya wangeelli seenne keessa dhaqanii ibidda wangeelaa kana fudhatanii dhaqanii qabsiisan. Mandara qaalluu baay'ee bilisa baasan. Godoo qaalluu namoota baay'ee nyaachaa ture balbala irratti cufan. Wangeelli gaafa biyya keenya galu ija nama baay'ee banee jechuudha. Nama hin baranne akka baratu, nama hin beekne akka inni beeku taasiseera. Kanaaf egaa keessumaa kiristaanni maaliif caalchisee dhimmuu qaba? Waan biiftuu gadii kanarratti maal jedha sagalee Waaqayyoo? Namoonni baay'een yeroo baay'ee waan foon isaanii malee waan lubbuu isaanii badaan xiyyeeffatan. Waan foonii har'a mul'atee boru baduuf irra yeroo isaanii, humna isaanii, dafqa isaanii buusu. Waa'ee borii isaanii, waa'ee galgala isaanii badaan xiyyeeffatan namoonni baay'een. Sagaleen Waaqayyoo immoo isa har'aa kana duwwaaf akka xiyyeeffannu, isa kanaaf nun gorsu, isa boriif akka dhamaan, jireenya bara baraaf akka dhamaan gooftaa Yesuus barsiiseera. Keessumaa wangeela Yohaannis boqonnaa 6 hodatanii ilaaltan nyaata baduuf hin dhamayinaa warra nyaata barbaacha Yesuus bira dhufaniin. Eessatti baddee si barbaannaa? Eessa dhaqxee? Maaloo nu jalaa baddee gaafa jedhaniin isin ikkoo dubbiin isinitti dubbadhu isinii galee jaalala koorraa kan keenya barbaaddu tuntaan buddeen nyaattanii waan quuftaniif garuu isinittani maarreedha. Buddeen si nyaattanii namma buddeen isa samiirraa dhufe anumaan nyaattu har'a murteeffadhaa. Anaan dhugdu murteeffadhaa. Bishaan jireenya anadha. Buddeen jireenya anadha. Bara Musee yaadattoo ta'e jedhee waan baay'ee warra caafata beekan waa'ee caafataa kaasetti warri mannaa nyaatan hin du'ani, warra ana nyaatan garuu hin du'ani. Ameen. Isaan sun mannaa nyaatan hin du'an, warri Yesuus nyaatan immoo akka hin duune gooftaan isaanitti hime. Kanaaf egaa nyaata hin banne, nyaata hin sabne dubbii jireenya waaqa bara baraa sanaaf akka isaan dhamaaniif itti hime. Nyaata baduuf hin dhamayinaa. Namni baay'een waan boru jireenya bara baraa isan galchineef dhamaa jira. Lubbuu isaa kan dhabaa jiru, humna isaa qabeenya isaa kan dhabaa jiru, fayyaa isaa kan dhabaatii jiru. Namni baay'een kiristaanonni keessumaa baay'een keenya waa'ee isa dhugaa, waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee borii keenya fuduun ta'an waanuma ammaaf nu fayyadu, waanuma yeroof nu gargaaruuf yeroo baay'ee dhimminee itti otoo bu'aan argatin yeroo baay'ee waraansaan dhiphinaan qorumsa garagaraatiif saaxilamnee akka kanatti jiraachaa jira. Kanaaf egaa maaliif caalchisnee dhimmuu qabna? Kiristaanni tokko maalitti caalchisee dhimmuu qaba? Namni waan itti caalchisee dhimmuu qaba. Keessumaa nuyi amantoonni maalitti caalchisnee cimuu qabna? Isa jalqabaa warra barreessitaniif waamicha keenyatti cimuu qabna. Kan nu waame eenyudha? Yesuus. Waamicha ulfinaa nu waame Yesuus. Mammaaksi Oromoo keenya akka jedha waamichi ulfina diddaan salphinaa jedhan. Waaqayyo waamicha ulfinaatti nu waame hunda keenya. Dukkana limixii keessaa gara ifa dinqisiisaatti, mana farsootii mana fannootti, xuraa'ummaarraa qulqullummaatti, salphinarraa ulfinatti kan nu waame waamicha ulfinaati. Gadi bu'ee iddoo isaan mallee dhufee Yesuus warra namni wajjin taa'uu hin dandeenye dhaqee bira taa'ee hejjituu maqaan bade mucaa dhugduu dhalan mucaa dhugaadha jedhanii badaadha jedhan bira dhaqee taa'ee
Kootu jedhee gara jireenya isa caalutti waame. Kan firri dhiise, kan namni dhiise, kan ofii of dhiise, dhaqee bira taa'ee kanatti maqaa baay'ee isaa baasaniiru Yesus. Kanaa Yesus, kanaa raajiin utuu raajii ta'e eenyu akka isa tuqaa jirtu, eenyu wajjin akka taa'aa jiru hin beeka ture. Inni garuu warra cubbuun irra tuulame achi baasee ulfinatti baasuuf rakkina irraa kaasee, dukkana irraa kaasee, sodaa irraa kaasee jireenya ifa isa caalutti fiduudhaaf. Kanaaf ulfina isaa dhiiseet dhufee nama wajjin taa'ee nyaatee dhuge. Waan namni hojjetu hundumaa hojjete cubbuurraan kanaaf Yesus waan namni hojjetu hundumaa hojjeteera. Kanaaf nu waamuudhaaf waamicha keenya garuu itti cimaa jirra. Waaqayyo nu waameera. Eessatti nu waame? Nagaatti nu waame. Eessatti nu waame? Boqonnaatti nu waame. Eessatti nu waame? Eeyya guddinatti nu waame. Waaqayyo iddoo ulfinaatti nu waame. Kanaaf waamicha keenyatti cimuu qabna. Namni baay'een waamicha isaa buuseera. Eenyu akka isa waameeyyuu dagateera. Eenyu akka isa fideeyyuu dagateera. Yesus warra fagoo jiran, warra dhiyoo jiranis dhiiga isaatiin ofitti dhiyeesse. Dhiiga isaatiin ofitti fide. Warri waamamtan jabaadhaa dhimma. Qajeelummaatti dhimma. Qulqullummaatti dhimma. Waaqayyo warra waamaman kana wajjin jira. Ameen. Kanaaf egaa maalitti dhimmuu qaba kiristaanottan? Waamicha isaatti caalchisee dhimmuu qaba. Nama sichinaatti naa garagalaati. Waamicha keetti caalchisii dhimmi jedhaani. Laftitti waamamne nuyi lafa ulfinaati. Lafa ulfinaa, lafa qulqullummaa, lafa eebbaa, lafa mo'ichaati. Garuu namni didee lafa qulqullummaa didee lafa salphinaa of dhaabe. Lafa qajeelummaa dhiisee lafa jallinaa of dhaabe. Gooftaan Yesus raaree keessa nu fuudhee nama nu godheennaan dinnee raaree keessa gangalan. Waamicha sana hin buufne jechuudha. Namoonni gaafa kana godhan warra waamicha isaanii wallaalan. Eenyu akka isaan waame warra dagatan. Namni gaafa waamicha isaa dagatu hojii Waaqayyoo hin dhiisa. Waaqessuu hin dhiisa. Dhugaa ba'uu hin dhiisa. Sagalee Waaqayyoon jiraachuu hin dhiisa. Namni waamicha isaa gaafa dagatu jireenya isaa keessatti wantoota akka kanaatu mul'ata. Kanaaf maalitti cimuu qabna? Maalitti dhimmuu qabna yoo jettan waamicha keenyatti dhimmuu qabna. Kanaaf fo'amuu keessanitti, waamamuu keessanitti caalchisaati dhimma jedha Phexros. Warra mana Waaqaa keessa jiran. Kanaaf firoota koo waamicha keenyatti cimuu qabna. Yesus Kiristoos deebi'ee dhufuuf jira. Qabeenyi nuyi har'a biyya lafarratti walitti tuulle kun tokkollee nu wajjin mootummaa Waaqaan galu. Mannati baay'ee gatii guddaatti ijaarratte si wajjin mootummaa Waaqaan galu. Barnoonnati baay'ee irratti gatii gurguddaa kaffaltee PhD doktora jedhamtee ittiin eebbifamte si wajjin mootummaa Waaqaan galu. Uffanni gatii guddiidhaan ati bitatte si wajjin mootummaa Waaqaan galu. Kanaaf wanta mootummaa Waaqayyoo keessa nu galchu waamicha keenya keessa jiraachuu danda'u nurra jira. Waaqayyo jal'ina hojjechuutti nu waama. Hamaa gochuutti nu waamne. Kanammaa utuu kanatti nu waama ta'e gara keenya dhufuun hin barbaachisu. Duriyyuu isan goona waan ta'eef. Kanaafi gara ulfina isatti waamamne kanatti caalchisnee dhimmuu qabna. Wanta baduuf dhimmuu hin qabnu. Wanta boru wabiinuu hin taaneef dhimmuu hin qabnu. Wanta jireenya bara baraa wabiinuu ta'ee ittiin hin galchineef dhimmuu hin qabnu. Wanta itti dhimmuu qabnu keessaa kan namni Waaqayyo dubbate Phexros waamicha keessanitti dhimmaa jedha. Inni lammaffaan fo'amu. Warra waamaman keessayyuu nu warra fo'ame. Mee ani nama fo'ame jedhame. Ati kan kooti sittan dhimma ba'a. Kan waamame danuudha. Kan fo'ame garuu muraasadha caafan. Arrayyuu Waaqayyo hundayyuu waamaa jira. Isa beekaa, isa wallaalaa, isa qabu san qabne harka bal'isee waamaa jira. Koottana si wayyaa. Warri waamame danuudha. Jireenyatti hunduu waamameera. Inni baranne waamameera. Inni barate waamameera. Inni qabu inni hin qabne waamameera. Tarii waldaan nama digirii qabu, nama barnoota gaarii qabu waltajjiitti tajaajilatti fiduu dandeessi. Waaqayyo garuu isa wallaalaas, isa beekaas, isa baranne, isa barate, isa qabu san qabne waameera. Gara jireenya bara baraatti. Gara ulfina bara baraatti. Nama kan jedhamu hundumaa waameera. Waamurra darbee immoo nu filateera. Mee harka keessa ol kaasaa Yesus na fo'ateera jedhaa.
Eeyye fo'atamuu keenya kana garuu baay'een hin daganne. Waaqayyo akka nu fo'ate hin irraanfanne. Nuyi qodaa Waaqayyooti. Kan hafuurri Waaqaa nurra bule. Kan ergaa baannee deemnu. Qodaa ulfinaati nuyi. Namoota taraa miti. Namoota namni itti qoosee milkaa'u miti. Nuyi qodaa ulfinaati. Kanaaf filatamneerra. Filatamuu keenyatti, fo'amuu keenyatti har'aa kaafnee cimuu qabna. Dhuguman isinitti hima. Namni waan gatii isaan qabnettuu dafqaa oolee bula. Waan boru galata isaan hin jechisiifnettuu jireenya isaa yeroo isaa gubaa oolee bula. Kottaa kan si fo'ateef Waaqayyo jireenya bara baraatti akka galtuufi isatti cimii jabaadhu. Qajeelummaatti cimi. Kanaaf fo'amuu keessanitti maal godhaa? Caalchisaati dhimma. Nu fo'ateera Waaqayyo. Nu akka warra kaanii miti. Nu warra filatamoodha. Mee nama si jinaatti garagalaati. Ati nama filatamtuudha jedhaani. Ati nama filatamaadha naa jedhaani. Kanaaf caalchisni haa dhimmi. Inni sadaffaan kiristaanni maalitti cimuu qaba? Amantiitti cimuu qaba. Gooftaan Yesuus ilmi namaa gaafa deebi'ee dhufu amantii argataa laataa jedha. Namni baay'een waan amantii qabu fakkaata, amantii isaa garuu duwwaa jalaa ta'aa jira. Amantii du'aa jedha macaafni. Amantiin hojii gaariin hojjenne du'aadha jedha. Namni faarfatu, namni waldaa dhaqu baay'eedha. Namni amantii qabu, namni amantii isaatti jabaatee amantii isaatti cimee dhaabatu garuu dhabamaatii jira. Abbootiin amantii kaleessaa amantii isaaniif jedhanii waan hin taane hin jiru. Waan namni ta'uu hin dandeenye hedduu ta'an. Du'a namni du'uu hin dandeenye hedduu du'an. Amantii isaaniif jedhanii. Warri amantii keessaniif jettanii gatii baasaa jirtan isin jabaadhaa. Guyyaa tokko Waaqayyo gatii keessan baatee isinii dhufa. Amantiin kee akka caalcaba markaba si'alaa akka hin taane. Amantiin nama baay'ee jedha Phaawulos. Akka caccaba markabaa jalaa ta'eera. Namni horii jaallatti gaafa deebi'u amantii isaa dhabaa deema. Namni jaalala Waaqayyo irraa adda ba'aa gaafa deemu amantii isaa dhabaa deema. Hayimaanootiif iminantiin gargari. Amantaa fi Oromiif isaa akkami? Amantii fi amantaa. Maqaa mana amantaatiin mootummaa Waaqayyo galuu hin dandeenyu. Amantii keenyan galla. Kanaaf egaa amantii keessanitti warra cimtan akka taatan sagalee Waaqayyo isin jajjabeessaadha. Nama si cinaatti garagaliiti amantii keetti caalchisii dhimmi jedhaani. Amma namni wanni waa'ee amantii dhimmatti qaban. Nama tokko tokko waa'uma waaqeffannaa yoo guyyuma sanbataatti dhufa. Waaqayyo yoo jiraachuun guyyuma sanbataa kan itti yaadatamu jira. Guyyaa kaa Waaqayyoon hin beekan, mana isaanitti Waaqayyoon hin beekan. Yookiin guyyuma konfireensii duwwaa Waaqayyo akka jiru yaadatu. Yookiin immoo guyyuma naannoo isaaniitii balaata isaatiin namni aduutii jira jedhu. Amantiin keenya amantii du'a keessaa nu baasee jireenyatti nu dabarsudha. Kanaaf amantii keetti cimaa ta'e. Namni biyya lafaa kanarratti siyaasatti cimaa ta'a. Namni tokko tokko dhugaatitti cimaa ta'a. Namni tokko tokko ejjatti cimaa ta'a. Suusii baay'ee qaba gaa namni biyya lafaa kanarratti nama baay'ee waan baay'eenaan kaan barnootatti cimaa ta'a. Maqaa Yesuusiin waan itti cimtu keessaa yoo jiraate biyya lafaa kana keessatti amantii kee duwwaatti siif haa ta'u ameen. Dhuguma isinitti gara mana amantaa warra Pheenxee yookiin Pirootestaantii nu kana gaafa dhumnu baay'ee amantii keenya kan buuse kan ragasiise gatii kan dhoowwe nuyi. Mana amantaa biraa utoo dhattani warra Yesuusin waaqessine baay'ee gatii kaffalu amantii isaaniitiif. Quraana isaaniitti namni hin qoosu. Mana waaqeffannaa isaaniitti namni hin qoosu. Gatii kaffalu waan baruu abdii isaanii hin qabneef. Garuu gaafa gara mana amantaa keenyaa dhufnu namni baay'een dhimma itti hin qabu waa'ee amantii isaa. Utuu waaqa jabaa qabnu waan hojjetu nu bireera. Waan ni geeddaru nu bireera. Waaqni waan haaraa godhu nu bireera. Garuu amantiin keenya duwwaadha. Amantii keenyaaf gatii kaffaluu hin barbaannu. Namni yoo amantii keenya maqaa balleessee somaa nutti hin dhaga'amu.
yoo namni mana waaqayyoo maqaa faales omtuu nutti hin dhaga'amu yoo namni wangeela kana akka barbaade gubee akka barbaade godhes omtuu nutti hin dhaga'amu garuu abbootiin amantii kaleessa wangeelaaf jedhamanii hidhaman wangeelaaf jedhanii beelaan wangeelaaf jedhanii tumaman gaafa wangeelli gadi bu'u garaan isaanii hin gad har'atoo Phaawulos jiraate dhaloota bara keenya lallabuun maal jedha laata mee harka kee ol kaasi amantiin keenni gati jabeessi maqaa Yesuusiin si harkatti irra kasi ol kaasi gatii si harkatti nabin amantiin amee dhugaa isinitti safaarfatu biratti salallabu biratti sawaldaa dhaqu biratti qorraabii waldaa biratti gatii dhabeera amantiin namni amantii isaa gadi xiqqeesseera ergaa darbu xiqqeesseera faarfannaa xiqqeesseera lallaba xiqqeesseera amantiin akka waan jirutti homtuu itti dhaga'amu amantiitu du'a nama oolchaadha macaafni keenya amantiitu akka waaqayyoon wal argan nama godha amantiitu akka namni waaqayyoon gammachiisu godha kanaaf amantiitti caalchisaa dhimmaa jedha Phexros duraa 1:5 isa lammaffaa 1:5 dhiifamu amantii keessan agarsiisutti dhala amantiitti cimuu qabna maal jedha hammas nama hundumaan namaa hedheetu amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisa namni nama amantii gaafa ta'u gaarummaa agarsiisa amantiin keenya kun hammeenya kan agarsiisu miti gaarummaa agarsiisa sabeekaatti isa wallaalatti isa dureessatti isa hiyyeessatti nama amantii gaafa taatu nama gaarummaa agarsiisu taata amantiin amanaadhaaf gaachana amantiin amanaadhaaf riqicha karaa waaqayyootti walitti ba'anidha kanaaf amantii keessanitti cimaa haatiif abbaan keetti sii cimuu hin danda'an obboleessa raajii qabaatte abbaa manaa raajii qabaatte innis amantiin anuma isaati amantiin annuunfaati nama si jinaatti naa garagara amantiin kan nuunfaati jedhaani dhuunfaadhumaan itti cimii jedhaani jiru warri amantii isaaniitti jaboo harrayyuu jiru warri caalchisanii amantii isaaniif iddoo guddaa kennan amantii isaaniif gatii baasaa kan jiran barahaa gammoojjii keessa deemanii kan wangeela lallabaa jiran agabuu bulaa kan wangeela lallabaa jiran qabeenya isaanii kenna hiyyeessa gargaaraa kan hojii waaqayyoo hojjetan jiru harrayyuu immaaru amantiin keenya hojii gaarii agarsiisadhani warra amma kompaashinii qaban kuni warra dudduubni isaanii warra wangeelli galeefidha hachi ta'anii hojii wangeelaa hojjetaa jiru hiyyeessa lafaa kaasaa jiru xaafii kennanii saamunaa kennanii firaashii irra ciistu sii kennanii jarri duwwaa ta'anii tos ergu wangeeladhanii aarsaa kaffalanii amantii isaanii gaarummaan agarsiisanii karaa kana nama baay'ee amantii kana fudhachiisan beerka kee ol kaasa qabeenya waan isii kenne beekumsa waan isii kenne amantii waan isii kenneen maqaa Yesuusiin gara hojii caalutti hiikamo eeyyee beekumsi naman gargaar amantiin naman gargaar hiikan qabu kanaaf amantii keenyatti caalchisnee dhimmoo qabna gaafa nama amantii taatu gaarummaa agarsiista gaarummaa sasi dhiibutti gaarummaa sasi jaalatutti gaarummaa sasi beekutti sasi hin beeknetti gaarummaa agarsiista amma amanaan bara kana gaarummaa walitti agarsiisaa ijaan wal ba'uudhaaf wal eeggata malee gaarummaa walitti agarsiisuun afaa deemeeraam nama nu arrabse waan si haa eebbisuun afeeraam nama nu arrabse dachaa karaa ittiin inni miidhamu jecha qindeeffanna abbootiin amantii kaleessaa gaafa abaaraman hin eebbisu macaafarra jira waan ta'eef gaafa jibbaman hin jaallatu amantii isaaniif gatii kaffalan gaafa dhiitaman hin dubbatan hin falmatan kan naa falmu achirra jira amantii isaaniitiif gatii kaffalan nuyi garuu warri mana waaqayyoo keessa jiru namoota gatii kaffaluudhaaf baay'ee nutti cimuudhaaf namoonni wangeelatti sagalee waaqayyootti hojii hafuuratti gatiin kaffalle yoo badees omtuutti hin dhaga'amu namni itti beele amma maallaqni sin hojjettanii dafqa buustanii argattan gaafa sin jalaa badu hin gadditu hin boossu mataa qabattanii hamma du'aatti illee ofirratti murteessitu sin jalaa bade waan ta'eef gatiitti baastanii argattan manni itti sin gatii baastanii bitattan gaafa daandiin irra sin jalaa ba'ee mootummaan sirraa fudhatu yookiin namni sirraa fudhatu baay'ee gaddita
warra qabdaa mana qabdaa gaafa sirraa fudhatamu hin gaddita. Namni garuu gaafa amantii isaa duwwaa ta'u hin gaddu bara kana. Gaafa hafuurri keessaa soqqu hin gaddu maalan ta'een jedhu. Maalan ta'een kadhata dadhabe, maal ta'een ameenii dadhabe, maal ta'een wangeela dubbisuu dadhabe hin jedhu. Kufee jira garuu kufaati isaa immoo itti hin dhaga'amu. Badee jira baduu isaatti hin dhaga'amu. Dogoggoree jira dogoggoruun isaatti hin dhaga'amu. Qalbii jijjiirrachuun isaaf faarinnati itti fakkaachaa deemera. Nama manni isaa galu nama gowwaadha. Nama baay'ee biratti. Nama faaraa. Akkasitti ilaalu. Firoota koo amantiin gatii nama kaffalchiisa. Yoo caalchisnee dhimmine malee akkuma qalbitti mootummaa waaqaan gallu. Utuun dhimmin charchii dhufuu dandeenya. Akkuma tasaa utoo dingata seenuu dandeenya. Sagantaa wayii dingata utuun jaallatiin televezyiinii mana keenyaa bannee fiilmii wayii diraamaa wayii faarfannaa wayii dhaggeeffachuu dandeenya. Yeroo barbaada of kennuu barbaada amantiin. Kanaaf amantii keenyatti akka cimnu Waaqayyo anaaf sinaa gargaaru. Meerka keessa ol kaasaa siniifan kadhadha. Guyyaa kanaa kaasee jireenyi kee Waaqayyo wajjin akka adeemu akka cimtu siifan kadhadha. Humni si gargaaru siifaa dhufu. Ameen jedha. Ayyaanni si gargaaru siifaa dhufu. Hafuurri amantii keetti si cimsu siifaa dhufu. Cimi obboleettii ko. Warri guyyaa keessa keessumaa gara mana Waaqayyo dhuftan dur warri amantii biraa keessa turtan akkanuma. Laaltanii kaan halkan sa'aatii 10 fiiga. Waan dhimma hin baafne fuuldura dhaabatee na of galchaa qamaakee ofirraa siksa. Waan dhimma hin baafneefuu gatii kaffala namni qorra keessa. Amantiin nu biratti rakaseera. Kiiloo dhabeera. Kanaaf amantii keenyatti caalchisnee haa dhimminu. Amantii argadhaa laata jedhe. Nama amantii. Amantiidhaan guutamnee jirra. Amantiidhaan deddeebi'aa jirra. Waan dhina wajjin jireedhanii warroonni amantiidhaan dubbatan nama meeqa? Kadhannaan nuyi kadhannu amantiidhaan. Tajaajilli nuyi taa'ellu amantiidhaan. Amantii kan jedhamu hin jiru taanan wanti nuyi goonu hundi cubbuudha. Namni amantiidhaan hojii hojjetu hin hojjenne taanan cubbuudha nama caalu. Amantiidhaan waaqessuu qabna. Amantiidhaan deddeebi'uu qabna. Kanaaf amantii keessanitti cimaa. Inni itti aanu gaarummaa agarsiisutti dhama'uu qabna. Gaarummaa mee nama si jinaatti garagalii gaarummaa agarsiisedhaani. Yoo dhiibamteeyyuu yoo jibbamteeyyuu gaarummaa agarsiisedhaani. Gaarummaa agarsiisutti kiristaanni baay'een laafeera. Baay'ee kaleessa kiristaanni walii gadda yoo horiin jalaa du'e walii gadda walii kadhata walii boo'a. Hinnammaa garuu sagantaa galataan qaba waan diina koo kuffisee waldaa dhufa. Anjalaa kufe amanaadha. Anjalaa du'e amanaa jalaayi. Inni immoo dhufe Waaqayyo diqee diina koo gadda naa galche naa galateeffadhaadha dhufe. Gaarummaa walitti agarsiisuun badaa deemeera. Namni karaa ittiin ijaa wal ba'u barbaada malee karaa ittiin wal kiisuun barbaadu. Akkuma Qaayeliif Abeel boolla walii qotan. Obboleessa hangafaa qotusuudhaa boolla qotee achitti isaan waale achitti ajjeese godhatti. Har'a dhaloonni gaarummaa walitti agarsiisuun boolla walii qotee itti wal ajjeesuudha. Gaarummaa walitti agarsiisuun maqaa walii balleessuudha. Seexanni nama baay'ee warra alaa miti warra keessaa qodaa godhatee itti fayyadamaadha. Dibee arraba dibee. Dhuguman sinitti hima. Faallaan gaarummaa hamaadha. Qooda gaarummaa agarsiisnu hamaa agarsiisna taanaan nuyi si oliif qophaa'aa jirra. Gaarummaa agarsiisutti caalchisnee dhimmoo akka qabnu sagalee Waaqayyo nutti hima. Namoota nu miidhaniif dhiisuu hin dandeenyu nu amma. Si oolan gala malee dhiisuu hin danda'anna. Harree diina keeti yoo hidhamee midhaan waan ta'e baatee rakkate irraa hiikii fedha. Warra si jaallatu jaalladhu duwwaan jedhu warra si jibbu immoo jaalladhu jedha. Gaarummaa agarsiisuun isa kana. Ammaa feera abbaan manaa fi haati manaa yoo gaarummaa walitti agarsiisan. Obbolaan lama mana keessa gaarummaa walitti agarsiisan. Hundu karaa ittiin isaan biraa aftu sirratti dubbatu. Namni utuu gaarummaa walitti agarsiise qaata guddataaf.
deema. Hafuuratti hin guddata, foonitti hin guddata. Utuu namni gaarummaa walitti agarsiise ayisoo anuu jira Waaqa wajjin jirra waliif kottu maallee dhabe siifan kadhadhaan jedhamu. Gosh hojii kee akkasii godheen. Gosh sitti xiqqaate haaleluyyaa. Argitee ante kadhannaan dheengaddaa hojii hojjeteera taati nama bira. Tokko rakkina kee akka haasaa fakkeessee sirraa fuudhate haaleluyyaa daachi garagale. Waaqayyo diina koo karoora ishee harkaadhaa jira. Dhuguma sinitti hima. Gaarummaa agarsiisuun mana Waaqayyoo keessa badaa deemeera. Nurraa iddirii warra biyya lafaa turra gaarummaa walitti agarsiisa. Isaantu gaafa kufe fiigee wal dhaqqaba. Namni immoo kufe namni wal kaasu hin jiru. Namni yoo dhukkubsate namni namaa kadhatu hin jiru. Kanaaf gaarummaa agarsiisutti cimaa deemuu qabna. Dhukkuba kanarraa Waaqayyo nu fayyisaa. Ameen jettu hamaa gochuurra. Meerka gee ol kaafadhu. Anas dabalate sinduwaatti lallabaa jiru ol kaasi. Waaqayyo dhukkuba hafuura keenyaatu hundumaatti si haa fayyisu. Ameen jedhi si haa fayyisu Waaqayyo. Kanaaf inni shanaffaan beekumsa agarsiisutti dhimmuu qabna. Namni Waaqayyo wallaalaa miti beekaadha. Namni Waaqayyo sammuu isaa bane. Namni wangeela baratu beekaadha. Ogeessa. Beekaa biyya lafaa yuunivarsiitii galee iskoolaarshiippii argatee Ameerikaadhaa eebbifamee dhufeera. Wallaalaa kutaa tokkoon galle kan wangeela beeku caala. Beekumsi jaraa fi beekumsi nama Waaqayyo wangeelaan qabu otoo walitti fiddanii waliin argu. Namoota tokko beekumsa isa digirii isaanii biyya lafaan qabanii Waaqayyoon baruu barbaadu. Isa kanaan hin danda'an. Wallaala baay'een garuu caaffata qullaawwan jedhu dhaga'ee baratee warra biyya bulchan kan caale danuudha. Beekumsa agarsiisuu qabnaa jedha. Gaarummaa keessan beekumsa agarsiisaa jedha. Bara namni hundumtuu beekaa dhadhee garummaa wallaalaa jirudha barri kun. Afurri beekumsaa Yesuus irra tureera. Nurras afurri beekumsaa turuu qaba. Sabni beekumsa hin qabne hin bada. Beekuu qabna waa'ee bara. Beekuu qabna waa'ee qulqullummaa. Waa'ee Kiristoos. Waa'ee baradhumaa. Beekuu qabna. Beekumsa Kiristoosin guutamuu qabna. Kanatti caalchisnee dhimmuu qabna. Dhuguma isinitti himu. Otoo bakka biraa deemtanii namoonni baay'een caaffata qulqullaa'aa isaanii ni beeku. Gara keenyaa yoo dhufne garuu inni faarfatu waggaa 10 erga faarfachuu jalqabee xiqsii lama hin beeku. Nu haa oolchu. Mee nama sinyinaatti xiqsii meeqa beektaa jedhaani nama sinyina garagalee. Erga mana Waaqaa dhuftee xiqsii meeqa beektaa garaa kee keessa xiqsii meeqa jira jedhiin itti himi gaafadhu. Ajandaa namaa hin beennaa, kan waldaa hin beennaa, kan biyyaa hin beennaa, sagalee Waaqaa garuu beekumsi keenya xiqqoo. Diraamaa qaanaa kutaa isaa hundumaa beekna wangeelatti xiqqoo zeeroo. Baay'ee dhuguma isinitti hima. Otoo teenyuuf laallee baay'een keenya kufoodha. Beekumsa hin qabne. Sabni beekumsa hin qabne abbuma argatitti taphachaa oola. Dhuguma isinitti hima. Wallaalaa gara barbaaddetti attaallaltee fuutee deemuu hin dandeessa gaa. Duraan dursaa beekaa jedha sagalee Waaqa. Waa'ee baraa beekuu qaba kiristaan. Waa'ee mataa isaa beekuu qaba. Waa'ee borii beekuu qaba. Kanaaf beekumsatti dhimmuu qabna. Gatteenyee barachuu qabna. Amma gaafa leenjiin jira jedhamu namni badaaf hin kennu. Soomaaf sagada qabna gaafa namni badaaf hin kennu. Faarfataa beekamaa wayii dhufe gaafa namni lafa dhaabatu hin qabu. Salaxanuu hin barbaannu. Leenji'amuu hin barbaannu. Bakka sabni hin leenjine tajaajilaan hin leenjine dirree lolaa hafuuraa irratti gaafa ba'u kufee gala. Amma namoonni baay'een sababii nu caala macaafa kan qulqulluu kana dubbisaa jiraniif mee kana naayii kiisiin jedhu ati hin beektu. Ganaa paasteritti dawwalta ganaa raajitti dawwalta ani hin beeku. Erga amantee immoo waggaa 20. Baay'ee qaaniidha. Beekumsaan guutamuu qabna. Mee ol kaasa. Waaqayyo sammuu keenya nuuf haa banu. Mee ol kaasa harka kee warra jirtu. Waaqayyo hafuura beekumsaa sirratti haa dhangalaasu.
Ameen jedhi sirrattaa dhangalaasu Yesuus. Beekumsatti guutamuu qabna. Beekaa ta'uu qabna. Beekumsa keessan immoo gaarummaa agarsiisaa. Gaarummaa keessan beekumsa agarsiisaa waan jedhuuf. Inni jaaffaan of qabuu dhimmuu qabna. Beekumsi of qabu of keessaa hin qabne hiikan qabu. Beekaa gaafa taatu of qabda. Cubbuurraa of qabda. Waan wallaalanii biyya Yesuus hin fannisan utuu beekan hin fannisan. Namni baay'een waan galeef fakkaata garuu hin galleef kanaaf cubbuu hojjeta. Utuu dhugaan sirriitti nu galee dandeenyee cubbuun hojjennu. Amma namni tokko hin kakata waan abbaan jalaa du'e abbaa koo isa du'een boolla keessaa fuudhee baasee nyaadhee hoon kana godhe. Garuu immoo waan nuti godhaniitu argamu gaafa abbaa isaanii baasanii nyaatanii sin agarra. Nama amma kana kakate jechuun immoo baay'ee sodaatama. Baay'ee ulfaata bakka keessan deebi'uu jedhama. Gochaan Yesuus sii godhe sun utuu sitti dhaga'ame hin gootu isa Waaqayyo hin godhin jedhe. Yoo kana goote deebistee na fanniste. Gaafa nuun jedhu Waaqayyo gaafa cubbuu hojjennu deebisnee eenyu fannifne jechuudha. Yesuus hin fannifne jechuudha. Dhiiga isaa gatii dhabsiisne. Kanaaf maal gochuu qabna? Of qabuu qabna. Of hin qabnu amma baay'een. Sirba soo dhufee hin shakashakna. Adaraa keessan. Isa keessa seenuun nama miidha malee isa alatti gadi ba'uutu nama miidhaa jettanii kan yaaddan. Xiqsiidhaan kan badaa jirtan. Tokko immoo isa keessaa ba'u malee inni alaa galu nama miidhottanii lafa qariiboo kan ooltan. Of qaba. Of haa qabnu. Hin qabama foon kun. Nama si cinaatti garagalee hin qabama foon kee qabi jedhaanii. Of qabuu qabna bakka. Hin arrabsin of qabi. Of qabuun hin danda'amu. Hoosii ta'uu baate deemi achi. Of haa qabnu. Amma olaaltan kan walii matu kan wal irratti ka'u azaabiin seenaa peenteedha. Of hin qabnu. Nama arrabsuutti of hin qabnu. Nama miidhutti of hin qabnu. Nama irratti dubbachuu irratti of hin qabnu. Beekumsaan gaafa guutamtu of qabda. Kanaaf of qabuutti dhama'uu qabna caalchifne. Of qabaa. Ergaa Waaqayyo akkasiin jedhu Waaqayyo of qabi siin jedha har'a kanuma ergaa. Nama si cinaatti garagale waan akkasiin jedhu jedhaani. Of qabi siin jedha jedhaani. Namicha tokkotu barreeffatee dhufe. Barreeffatee waan dhinattaa dubbatu naan. Kaimee namicha maal barreeffattee dhuftee dheerraaji. Waaqayyo meeshaa waldaa keenyaa meeshaadhaaf kadhata. Meeshaa akka nuu kennu gaariidha kadhannaansa. Qarshii biiliyeena 20 akka nuu kennu Waaqayyo meeshaadhaa jedhe. Kadhannaa isaati. Deebiin raajii natti tole. Siin kennu siin jedha Waaqayyo jedhee. Miiliyeena irra darbee biiliyeena jedhe. Waaqayyo lubbuu akka nuu kennu ta'ee siifan kenna siin jedha Waaqayyoodhaan. Montaarboo gurguddaa ittiin lafa gaggaragalchuudhaan biiliyeena 20 nuu kenna. Hin jiru. Siin kennu siin jedha Waaqayyo innaan sabni muluu waa. Of qaba. Of hin qabnu taanaan rakkisaadha. Ibiddarraa of qabu qabna. Wanti nuyi dhagneetti buunu kun dhumarra nu guba. Wanti dhagnee nuyi shaakallu kun dhumarra nu balleessa. Of qaba. Bakka ooltanitti of qaba. Biyya deemtan lafaati manaa kee abbaan manaan kee sin arginetti of qabi. Bakka jaarsi waldaa sin arginetti of qabi. Of qaba jedha. Of qaba jedha sagalee Waaqa. Of hin qabnu. Maal takka risi godhe? Ani hin beeku seexana takka nana godhe. Maaliif kufte? Foontu na daddarbate. Of hin qabdu. Lafa foonii baqaddoodha sagalee Waaqayyo. Waaqayyo dhufee waan ati dhugdu si harkaan fuudhu. Gaafa ati mana ejjaa dhaqxu balbala cufee deema siisiin hin jedhu. Lakkisii wayyaa of qabeedha mana. Of qaba amantii keessanitti gatii godha. Dhiifama naa godha. Waan of hin dhunne nama no baasin jedha miti macaaf. Qariiboon nagadin.
qariboosa mataa namarratti hiiteessu isa daaddee nama oofu biqilee sin nagadin qaaraa nagadin timaatimii nagadi sittan himaa akkaataa biizinesii yaa'u nagadi shankoora illee nagadi waan isii buusaachuma abboo biqilli bu'aa qabate akkas taanaan araqeenis bu'aa qaba maa dhiistere itti cabsuu qabda of qaba sababii keenya maqaa waaqayyoo baduun qabu muu ishiin muu inni moo harka kee ol kaasime waaqayyo hafuura akkaataa of qabdu si godhu siif haa laatu hin darbaa foon kun of qabi dargaggoota of qaba baratti of hin kenninaa foonitti of hin kenninaa hin geessa gaa'ela bira of qabi hin abbaa manaa qabdu haadha manaa sii kennee sumaan taa'e of qabi ishiin haadha manaa qabdu of qabi si gaa abbaan manaan kee isa akkasii yoo dubbanne amma na dha'uudhaaf tokko as keessa dhuguma si of qabi waldaan oo baay'ate si adabdii miseensummaa irraa haqne irratti of qabi amantii kee irra qasiishin beeloftee du'uu ishii wayya maqaa waaqaa sirratti baduun namni dogoggoruu danda'a dingata dafii qalbii kee jijjiirratti dingata itti yaaddee karoorsitee sadattu garuu waan isiin dhiisu kanuma sitti hima namni tokko hayi waaqayyo beekaadha naa dhiisa sanbata ganamaa nan dhaqee jilbeeffadhee sallee hayi beektee isa goote moo qaldiin hin jiru namana laman dabarsin namana arrabsinii qajeel jedha lama dabarsinaan 12 irraan geessa of eeggadhu of qabi waan iddoo dhabde gali bishaan qulqulluun fataa hidhii dhugi birri argatte immoo foon nyaadhu hin gabbatta bakka cubbuun qabu atalaa garaatti of hin guurina torbaffaa obsaan danda'utti caalchisnee dhimmuu qabna kiristaanni bara kana obsa qabaa ofinne dhuguma sinitti obsin jiru badaa deeme seexanni waan ijoo waaqa wajjin nama oofisirratti beeka namni obsa qabu jabaatee deema namni jaalala qabu jabaatee deema seexanni lallaba kee tajaajila kee badaa si alaa rukutu obsa si alaa fuudha jaalala si jalaa fuudha waan gati jabeessi guddaan obsa amanaan kan ittiin beekamu obsaani garuu dhaloonni bara keenyaa waaqayyo sanbata dubbatee hojjaa duraa borii komatu in obsan kakuu kan nyaatan warra obsan eebbatti kan baa warra obsan kiristaanummaan obsa nama gaafata xumuraan jira wanti obsi of keessaan qabne hunduu si jalaa kufa kanaaf of qabuu keessan obsa agarsiisaa namni gaafa obsu of qaba obsaan bira geessa eebba bira obsaan bira geessa gaa'ila kee bira obsaan bira geessa guddina bira bu'aa karaa dalgaa argattee miti obsaan bira geessa obsatti dhimmuu qabna obsinaa nuti jennee of laaluu qabna hin obsinu namni hin obsine iddoo tokko hin taa'u gaa'ila keessatti obsi yoo obsite bichaadha manni kee kan dhaabatee jiraatu hin obsitu taanan shanxaa fudhattee gadi kaatti maal obsite amanaan hin obsine tajaajilaan hin obsine waldaa keessa hin taa'u namni obsa hin qabne biyyuma keessa hin taa'u obsa akkas jedhanii mammaa kamitti obsaan maal dhugaa jedhan aannan goromsaa dhuga obsi kakuu si nyaachifti obsi ulfinatti si baasti Yesuustu obse todhiitanii obse tuukabalanii obse dhiibamuu dandeessa rakkachuu dandeessa qorumsi sitti baay'ata warra kalee buddeenatti laattee bitu dudda sitti gatee sirraa garagala obsi guyyaan itti waaqayyo lafaa si kaasu jira obsineetu ulfinatti baana obsineetu tajaajilatti baana obsineetu biyya waaqarraan alla obsa harka kee ol kaase akkasiin jedhu waan barana hafuura obsaatiin si eebbisa jedhe nama baay'eetu obsa dhabee mana isaa dhabee biyya isaa dhabee hiriyaa isaa dhabee harka kee ol kaase waan hafuura obsaatiin si eebbisu meeyyaati ameen gaafa rakkattan maaf hin
obsitaniidha. Macaafa keenya jedhe darajjee miti. Hin rakkatta gaama rakkatta ammaan obsitaniidha. Obsa kan jechisiisoo rakkinni jiraate. Rakkina obsi. Jecha obsi. Dhukkuba obsi. Tuffatamuun jira obsi. Harka kee duwwaadha obsi. Caalchisii garuu ammayyootuma obsituu kanan. Obsaan itti jabaadhu. Habdiin kutatin. Waaqa waliin lolin. Fuula kee gurraachessin. Gaafa obsaan isa eegde. Waaqayyo manuma isaa keessatti si kiisa. Ameen. Nama waaqayyo ta'utti cimuu qabna. Gaafa obsitu nama waaqaa taata. Phexros isa lammaffaa 1:7. Isa dhuma obboloota jaalachuutti cimna. Nama jaalalaa taana gaafa caalchisnee dhimmine amantii keenyatti qajeelummaatti obsatti. Nama jaalalaa taana. Hundumaan jaallanna. Dhuguma isinitti hima. Jaalalli badaa deemeera. Namni jaalala argaa keenya asumarratti nu arguun jaallanni jira. Utuu buddeen laannuu fi annuun jedhu. Jaalatamnee dhuma duwwaaf lallabna miti. Dhuguma isinitti hima. Abbaan manaa kee argaa si jibbuu danda'a mana keessatti. Muuniitii kana siin jechuu danda'a. Dhalli kee jaalala argaa si jibbuu dandeessa. Atis dhala kee jibbuu dandeessa. Jibbamuu dandeessu dargaggoonni hiriyaa jaallattani. Garuu nama waaqayyoo gaafa taatan hin obsitu. Hin jaallattu diddanii. Uffe. Afurri gooftaa sagalee tokko naa kenna. Meeshaa ittiin biyya lafaa mo'an humna jaalalaan harka galchadhaan jedha Yesuus. Meerke kolkaasi. Ameen hin jettaa. Ibidda jaalalaa tokko sitti qabsiisa Yesuus. Isa kana foon gochuu hin danda'u. Hafuura waaqaa sirra dhufa. Harka waaqaa si tuqa. Kanaan booda abdiitti amantiitti guddachaa deemta. Haleluuyaa. Kotta walaa jaalannu bara xiqqoo biyya lafaarraa qabnu kana keessatti. Achitti warra wal jaallatantu mootummaa waaqaa gala. Darajeedhaa dhiisaafi. Boleettii keetti dhiisiif. Boleessa keetti dhiisiif. Kotta walii dhiifna. Caalchisnee gaafa dhimmaa deemnu jaalalatti dhufna. Jaalalatti obboloota jaallachuu keessa nama hundaa jaallachuu. Gaafa nama jaallattan wangeelatti lallabdu. Gaafa mana waaqaa jaallattan qarshii keessan, humna keessan, dafqa keessan kennitu. Jaalalli isaa deeme. Jaalalli kun mana keessan keessaa ibidda haaraadhaan qabatu har'a. Kanaaf bu'aan caalchisanii dhimmu waan sadii isinitti hima. Tokko Yesuusitti beekutti guddanna. Gaafa caalchisnee dhimmaa deemnu guddummaa waaqayyo baraa deemna. Inni lammaffaa cubbutti qulleeffamna. Phexrosuma isa lammaffaa 1:9 1:8 1:9. Isa dhumaa mootummaa waaqayyotti galla. Akkas jedha 1:11 irraan dubbisa. Isa lammaffaa 1:11. Akkasitti mootummaa gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara baraa sanatti galuun isiniif hin kennamaadha. Akkasitti akkamitti akka naasaa oole sana jaalalatti, obsatti, of qabuutti, waamicha keenyatti gaafa dhimmaa deemnu dhumni isaa mootummaa waaqatti nu gasha. Mee waa tokko isinitti hima. Baay'ee sooromtanii mootummaa waaqaan galtan taanaan maal isinii godha? Baay'ee zinnanyaa taatanii sirbituu beekamaa faarfataa